Fakkeenya. Okay, kafade fakkeenya si godhe Abu Muaz, Abiyyin, Allahan, Muhammad, Museen, Abraham, malaayikoonni waaqan ta'aniimi. Ta'ani. Gobas, amma dhaggeeffadhu fiqee, bana fiqee. Waaqayyo waaqan ta'ani. Dubbii keessa Dhaggeeffadhu. Dubbii keessa reeffachaa deemu. Amma dhaggeeffadhu gaasiin gaafadha. Waaqayyo abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru? Waaqayyo abbaan hin jiru. Hin jiru. Abbaan jechuun waaqadha. Hold on. Waan bira dhiisi. Waan si gaafadhe hin jiru jedhe. Waaqayyo abbaan waaqa abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru? Amma waaqayyo abbaan jira. No. Yesuus malee waaqni hin jiru naan jette waa takkuma. Abbaa kan jedhamu waaqa kan jedhamu waaqayyo abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru? Amma sirreeffattee jirta. Waaqayyo abbaa yeroo ati jettu Yesuus Kiristoos. Yeroo ani jedhamu waaqayyo abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru? Ni jira jedhi. Ni jira hin jiru kee miti na dhagahi kanaanillee. Naa deebisika. Qoy taragaagay obsi. Ela abbu. Ati amma takka maal jette beektaa? Waaqa abbaan jira moo hin jiru jette takka. Amma immoo waaqayyo abbaan jira moo hin jiru jette sirreeffadhu asumarratti. Waaqa abbaa moo waaqayyo abbaa? Waaqayyo abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru? Waaqayyo abbaa jechuun Kiristoos Yesuus jechuudha jira. Abboo ni himta. Waaqayyo abbaa. Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhamu ni jira? Ni jira. Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhamu. Hafuura qulqulluutu jira malee waaqayyo hafuura qulqulluun macaafa qulqulluu irra hin jiru. Okay. Abbaa kan jedhamu jiraami? Maal abbaa? No, abbaa kan jedhamu hongeera ni jira? Maal abbaa? Ani abbaa maal beekare abbaa kan jedhamu ni jira? Maa inni qarmatte egaa kun hojii daa'ima maaliif goota? Hafuura qulqulluu kan jedhamu ni jira? Hafuura qulqulluun jira. Yesuus kan jedhamu ni jira? Yesuus kan jedhamu ni jira? Yesuus Kiristoos hin jira ka'ee. Okay, abbaa kan jedhamu ni jira? Waaqayyo abbaa jechuu barbaaddeetu? Ayyee waaqayyo abbaa kan jedhamu ni jira? Waaqayyo abbaa jechuun Yesuus Kiristoosidha jira. Okay, waaqayyo abbaan Yesuusi. Okay, ragaan sii kan akka akkas hin ta'in. Okay, Yesuus malee waaqni hin jiruumi akkas walii galleemi? Waaqayyo inni jiru. Yesuus malee waaqni hin jiru jenne walii galleemi? Yesuus Kiristoosidha. Yesuus malee waaqni hin jiru jenne walii galleemi? Hin jirus hin jiraatus. Okay, Qorintos isa dura lakkoofsa 8 boqonnaa 6 irratti kana jedha Phaawulos. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira jedhe. Innis abbaa isa waan hunda uume. Waaqayyoon tokkichi sana eenyu jedhe? Maayette? Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedha Phaawulos. Oddoo baaste sana oddoo baasi kitaabicha macaafa sana baasi. Kunooti ayyeen baasi. Baasi. Rabbi si haa gargaaru gooftaa Yesuus yaadachuuf jedha siinis. Maal Yesuus ofiifu gooftaan isa irraanfatee ajjeese. Okay, Qorintoosin sii mana kuna Qorintoos isa dura qonnaa 8 lakkoofsa 6. Kunoo achi nu dubbiseyyee kunoo laal. Bakkaan qalamatti godhatana maal jedha? Sagalee ol fuudhi. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Waaqayyo abbaa jechuudha Yesuus Kiristoos jechaadha kana sitti meera jalqabarratti. No. Gabbuy ittuma fufi. Hin jedhu adda baasee jira. No. Akkasuma maqaa isaatti isa nuyi maqaa isaatiif jiraanu jira. Akkasumas goofticha tokkotu jira. Goofticha tokko sana eenyu? Ela baqaaniif ati walii galla bakka rakkoon tokko hin jiraatu ishee. Dubbisi. Ela ishee qalamatti dibdeettu sana mii? Laal. Nuuf garuu jedha. Nuuf garuu. Akka iskiriinitti butime. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu. Okay. Hold on. Inni waan hunda uume waaqayyo abbaadha moo waaqayyo abbaa miti? Abbaan ela kitaabatti hin dabaliin irraa sin hirrisiin. Ittiin dabale kan waan hunda uume. Qoy na dhagayi. Qoy na xumursiisi. Isa nuyi maqaa isaatiif
isa nuyi maqaa isaatiif jennee jiraannu isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu waan jedhe bar anumaan ragaa anaaf deemisa maaliif na rakkisa dubbiseen jira sin duraasi waan jedhe kan waan hunda uume waaqayyo abbaadhaami amma mee abbu amma kitaabni waan hunda uume waaqayyo abbaa miti dogoggorri tokko hin jiru isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu jedhee jira miti agartee waan jedhe kan waan hunda uume waaqayyo abbaa miti waaqayyo abbaa Yesuus Kiristoos jechuudha goobas Yesuus hin jedhu waaqayyo abbaa jedhe Yesuus Kiristoos hin jedhu Yesuus abbaadha Yesuus abbaadha isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu kan jedhu jira amma waan jedhe Yesuus abbaadha Dhuma manaa dubbiste sanatti maal jedha beektaa keessa na ilaankutiin akkati keessa na ilaankutuun barbaaduwan in kunne ani goobasii dubbiseeti sumaatu didee waan biraa jiji abba goote Yesuus gooftaa akkasumas jedhe gooftaa tokkichaa jira jedhe innis Yesuus jedhe Koi. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu kan jedhu hin jiru amma iddoo ammaatti dubbiste. Ni jira. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu akkasumas jedhe dhumate san waa'ee abbaa dubbata. Akkasumas goofticha isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu jedhe. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu maqichi eenyudha? Maqicha natti himi. Waa'ee maqaa sin gaafanne ebboo. Maaliif isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu jedha? Yesuus abbaadha moo abbaa? Yesuus abbaadha. Gurbaa deebisimee waan sadii miti waan gara biraa deemu jirta. Yesuus abbaadha. Eeyyeen. Yesuus abbaadha moo ilma? Ilmi noo eenyu? Ilmi sagalee waaqayyooti. Amma gaadachi ilaaluun. Ilmi sagalee waaqayyooti. Yesuusii miti? Yesuus ilmaa miti jedhime? Yesuus ilma waaqayyooti miti jedhime? Ilmi waaqayyoo sagalee isaati isa nama foonii ta'ee gidduu keenyatti buufata. Kanaafuu ilmi immoo beekamaadha Kiristoos. Inni nama foonii ta'e san Yesuus moo Yesuusii miti? Kiristoosidha eeyyen. Sana abbaan hoo eenyu? Abbaan hoo eenyu? Abbaan immoo macaafa qulqulluu irraatii yeroo dubbatu isa Qolaasiyaas boqonnaa 1:18 irra jiru sana. Saree abbaa jechuun akkasiin jenne abbaan Yesuus Kiristoos kun abbaadha moo ilma? Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu isa jedhu sana maqaa eenyudha? Abbaan maqaa moo maqaa miti? Ansas gurba yaa gurba goobasi dajane yaa gurba ankarasine Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo ilma moo abbaadha? Isa amma kitaaba naa dubbisu sanarraa maaliif dhokachuu barbaaddati qoy? Sanarraa maaliif na jalaan gurbaa hin dhokanne anarra gaafidate an waan dhokatu miti anaas sitti fide. Eeshi na dhaggeeffadhu maaliif miliqaa miti miliqa malee waan jedhe Yesuus na dhaggeeffadhu Yesuus ilma moo abbaadha? Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu jedhu macaaf namatti baastee dubbiste kun. Gurbaa atiin fide boqonnaa san bira kuti waa anaa fide. Maaliif hin kuta dubbiin kan jedhamu jiru jennaan anaas si fide. Anaa fide jirti. Gurbaa miliquu deemta hirriba yookaan akka faraanii deemiraaf yookaan hin deebisu jedhi namaa dabarse jalatti waan siin jedhe waan si gaafadhu amma Yesuus ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyooti miti? Amma garuu annasii deebisa baqattee kitaaba luqqisa duraan asirratti barreessite sana keessaa akkam baane. Jarana fiqee akkam godhamee feentee kana gurbaa. Yaa goobasi. Maqaa isaa yoo kabbada irrattanii? Kabbada waldaa sin jiru. Namni akka waa waldaa jirtutti sagalee qannasiituma ragaadhiituma gaafadhu. Namni gaafa akka harreetti nyaate gaafa akka namaatti nyaate nama dhibaa jedhan. Amma akkuma madaraka irra sanitti soo baran asirratti hin ta'u xiqqoo uummanni as jala jiru kun waa barachuuf miti. Atimmaa seexanni takkaa si kabaltee deemteetti waan ta'eef. Dheeressi haa kabalu rabbiin kabalame booti. Akkana namaa jira namni waaqa. Akkana jedha. Kabalame isa kabalu Yesuus. Maaliif jecha? Dhadhaggeeffadhu. Haal tokko na dhaggeeffadhu dhiifama siif haa godhu akkasii sitti hin ta'iniin. Na dhaggeeffadhu.